Bulchiinsa aanaa baateetti waajjirri mana maree aanaa baatee dhimma barmaatilee boodattafoo fi nageenya gandootaa irratti leenjii to'annoo fi hordoffii koree dhaabbataaf kennuu beeksise. Odeeffannoo kominikeeshinii aanaa baateef Miirataa Mallasaa haalattaan qindeessiteetti. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa baateetti waajjira mana maree aanaa baatee deeggarsa baajataa UNDP irraa argateen dhimma barmaatilee boodatti hafoo fi nageenya gandoota irratti leenjii to'annoo fi hordoffii koree dhaabbataaf kennuu isaa beeksisee jira. Hirmaattonni miseensonni mana maree leenjii kan fudhatanis akka ibsanitti hojiin miseensa mana maree inni ijoon deeggarsaa fi hordoffii gochuu waan ta'eef barmaatilee boodatti hafoo akka gudeeddaa dubartootaa kittaanuu fi kanneen biroo balleessuuf leenjiin garaagaraa kennamamuun rakkicha hir'isuun akka danda'ame ibsuun barmaatilee boodatti hafoo ta'an akka aanaattis ta'ee akka gandaatti baduu akka qabu dubbataniiru. Dabalataanis miseensonni kun akka ibsanitti gochoota boodatti hafoo ta'an hubannoo leenjiirraa argatan fayyadamuun qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun qindoominaan akka hojjetan dubbataniiru. የባለድርሻ አካላት በሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃቶች አሉ፣ አስገድዶ መድፈር የተለያዩ qaamoleen dhimmi ilaallatu sun dubartoota irratti miidhaa saalaa akkasumas dirqiin gudeeduu fi rakkoolee garaagaraa jiran akka qaama dhimmi ilaallatutti furmaata argatanii jiraachuu irratti furamaa jira moo hin furamne kan jedhu achumatti mana maree gandaatti ilaaluu fi wantoota salphaa ta'an achumatti akka furaman gochuu. Rakkoon sun yoo hin furamne immoo rakkoon dubartoota irratti jiru maaliif hin furamne jechuun qaama dhimmi ilaallatu irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjechuu. Yoo humnaa fi dandeettii gandaatiin ol ta'e immoo mana maree gandaatiin ilaaluun gara qaama dhimmi ilaalutti ol dabarsuun hojii irraa eegamudha. Sababni isaas leenjichi nuuf galtee guddaadha. ምክንያቱም ስልጠናው ለኛ በጣም ትልቅ ግብአት ነው። hojii limaadawu ganda irraan jiru girizaas kan fakkaatu asgariidoo gudeeduu fi lammaffaa immoo urmii malee fuudhu sakkanaa kana akka fuuldura hafee uummanni keenya karaa takkaatiin barumsa fudhatee akka deemu jechaadha kan leenjii fudhannee ammas kana kun jiru fudhannee fuulduras bu'aasaa mana mariitiif finnee qabalee keenya sirreessinee hundumaa gandi kun takka takka akka ta'u fedhiin keenya kana fakkaata. Asgaaddoo madfaris akka hafu alaarmee gaabichaan akka hafu girzaatis akka hafu hundumaatti minee walta makaakarree akka hafu taaggallaa. Bakka buutuun itti gaafatamtuun waajjira mana maree fi koree dhaabbata kanaa kan ta'an adde Ashraqaa Bakrii akka ibsanitti leenjiin koreewwan adda addaatiif kennamu kun miidhaa dubartootaa irra ga'u qaama miidhamtootaa fi hojiiwwan nageenyaa ilaalchisee gama miseensaatiin gadi bu'ee hojiirra akka oolu haala kamiin to'annoo fi hordoffii godhamuu akka qabu leenjiin akka kenname ibsaniiru. Dabalataanis adde Ashraqaa Bakrii akka ibsanitti miseensonni mana marichaa barmaatilee boodatti hafoo ta'an gandoota irraa hanga bilisa ta'an akka hojjetamuu qabu leenjiin akka kennames dubbataniiru. Leenjiin mana waajjira keenyaan kenname kun gadi bu'ee hojiirra akka ooludha kan har'aa olii gallee. Kana wajjin wal qabatee koreewwan adda addaa keessattuu dubartoota dhiibbaan irra ga'uu wajjin wal qabatee hojiiwwan nageenyaa fi wajjin wal qabatee banaan tokko waan jiruuf sanaa wajjin wal qabatee koreewwan hunda'an jiru. koreewwan hunda'aniif hojiiwwan hojjetaman akkamitti to'annaa hordoffiin godhama isa jedhu san haalaan olii galleerra.